jalqabaanii naannoo Somaaleetti miseensonni paartii badhaadhinaa paartichi sirreessuu fi sochii jalqabuu dubbatan. Itti gaafatamaan kominikeeshinii naannoo Somaalee ka turee fi amgaree mormituu keessatti hirmaachaa ka jiru obbo Habiib Haaji paartichi kararra kaatee jirtii jedhe. Hirphaa Gammachuu gabaas qaba. Namoonni miseensota paartii badhaadhinaa naannoo Somaaleetii jedhan jalqaba torban kanaarraa kaasanii paartii badhaadhinaa sirreessina jechuun sochii akka jalqaban dubbatu. Namoota kanneen keessaa tokko kan ta'an obbo Ahmad Geedii Ali sochii kana taasisuun kan barbaachiseef rakkoowwan bulchiinsaa fi hojii siyaasaa naannicha keessatti mul'ataa jiru sirreessuudhaaf akka ta'e BBC'tti himeera. Paartichi kora waliigalaa osoo hin geggeessin si'a meeqarra darbeera. Dirree qabsoo mataa isaa kan seeraa tooftaa itti wal gamaggamu hordofaa hin jiru. Qaawwa baay'eetu jira. Hojumaata badaa ta'eetu mul'ata. Miseensonni paartichaallee hin beekamani. Yaadni paartichaa hin beekamu. Yeroo eegee odiitiin hin geggeeffamu. Nuti egaa kana mormneetu isaan nu ukkaamsuuf yaalanillee damee sirreeffannaa jennee yaada keenya ibsachuu kan barbaanne. Ammallee miseensa koree giddugaleessaa paartichaa akka ta'e kan himu obbo Ahmad namoonni damee sirreeffamaa jedhanii sochii jalqaban isa dabalatee miseensota paartichaa 20 ol akka ta'an ibsa. Rakkoo kana ifatti himuu kan jalqaban miseensota 20 hanga 25 kan ta'anidha. Amma garuu jigjigaa irraa kaasee hanga godinaalee fi aanaaleetti haalaan babal'ataa jira. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa naannichaa kan ta'e Injiinar Mohaammed Shaallee qaamoleen kun namoota miseensummaa paartichaa keessaa ari'amanii fi itti gaafatamummaa irraa kaafamanidha jedha. Gareen mormii kaasuun paarticha sirreessinaa jechuun sochiitti jiran garuu kana ni mormu. Obbo Ahmad Geedii gaaffiin keenyas gaaffii aangoo miti jedha. Seerri ittiin bulmaata paartichaa cabaa jira. Hojumaanni qixa sirrii ta'een deemaa hin jiru. Nuti badhaadhina kan jedhu maqaa qullaa baachuu nuffinee jirra. Jijjiiramichi karaa isaa gadhiiseera. Jechaan qofa badhaadhuun hin danda'amu. Naannicha keessatti namoonni biiroowwan gurguddaa gaggeessan firaa fi faayidaa gareetiin kan hidhata qabanidha. Hojumaanni badaa kun yaasirra tosoo jechaa jirru nuun ari'achuun sirrii miti. Bilisummaa yaadaa kan jedhamu hin jiru. Kana waliin walqabatees bilisummaan qaamolee naqaas hin jiru. Kanaan dura akka dhuunfaatti waliin dubbannee turre. Haa ta'u malee waltajjiin irratti waliin dubbatan hin mijoofne. Rakkoowwan kun sa'aatii 72 keessatti akka sirreeffamuuf gaafanneerra. Ta'uu baannaan garuu iyyata keenya boordii filannootti galchina. Deebiin ittiin kennamu taanaan isaan booda dhimmichi dhimma uummataa ta'a jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira paartichaa gama isaaniitiin himannaa namoonni kunneen dhiyeessan fudhataman qabu jedhan. Haa ta'u malee dogoggoraawwan paarticha keessa jiran garuu ni sirreessinaa jedhan. Kanaaf paartichi qoqqoodameera jechuun oduun miidiyaa hawaasummaarra deemaa jiru fudhatama kan hin qabnedha jedhe. Antooni Olaanoon paartii Adda Bilisummaa Oromoo hidha jiran lagannaa nyaataa irra jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa rakkoon isaan keessa jiran BBC'tti. Amma namoonni kun nama ja'adha. Ja'an isaanii nama lama ta'anii jechuudha. Jaal Mikaa'el Booranii fi Jaal Kannasaa Ayyaanaa abbaan himannaan ittiin himadhuun qabu jedhee galmee irraa cufee waggaa tokko akkasumaan maladhaa keessa ta'anii jiru jechuudha. Battee Urgeessaatii fi Gadaa Oldirraadhaa immoo himanni irratti dhiyaatee iyyuu hin jiru akkasumas maladhaatii jiru. Kun immoo garee lamaffaadha. Daawwinsa Abdataatii fi Lammii Beenyaa immoo manni murtii waliigala Oromiyaa abbaan alangaa shorkeessummaadhaan himatee ture. Manni murtii waliigala Oromiyaa bilisa baasee abbaan alangaa oliyyatee manni murtii waliigala federaalaallee dhimma kana mirkaneessee cimsee bilisa ba'uu qabu jedhee erga murteessee booda poolisiin seeraa ala hidheetti jira jechuudha. Hidhaan waa tokko ta'eeti namoonni kun maatii isaanii wajjin waliin arganii, abukaatoo wajjin waliin arganii, ogeessa fayyaa wajjin waliin arganii, mana yaalaan deemanii. Kanaaf jarri kun bakka namni isaan hin arginetti, bakka namni hin gaafannetti, bakka dhoksaatti hidhamaniiti kan jiranii. Kanaafuu hidhaan akkanaa nurraa dhaabbatu lakkifamuu qabnaa. Sababiin itti hidhamnee mana hidhaatii tokkollee hin jiru jedhanii dhimma kana mootummaan irra deddeebinee nullee abukaatonni gaafachaa turre. Yeroo daddagachaa turre booddee immoo arguu maallaqa keenya wajjin wal arguu waan namne gargachinnee jira jechuudha jara kana wajjin. Sababa kanaaf kunirraa dhaabbatu jedhaniiti kan lagannaa nyaataa jalqaban jechuudha. Guyyaa gamiif lagatanii jiran? Guyyaa 6-7 gadi ta'u guyyaan jalqabanii jedhe tilmaama jedhutu jira. Namoonni kun durumas nyaata gahaa argachaa turre bakka rakkootti kan isaan hidhamaa kanaaf yeroo gabaabaa kana keessatti miidhamni irra ga'ee jechuudha. Hojjettoonni waajjiraalee Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa jiran rakkoo jireenya qaban furuu fi kondominiyeemiin kennamee fi erga caarraa kaasanii achi buuteen isa dhabamuu himatu. Naannoon Oromiyaa waajjirri pireezidantii naannichaa dabalatee seektaroonni naannichaa hundi waajjirri isaanii kan buufatanii jiran magaalaa Finfinnee keessa. Ta'ullee hojjettoonni isaanii garcaalan garuu magaalota godina adda Finfinnee jiran keessa jiraatu. Biiroolee Oromiyaa Finfinnee naannoo Saarbeet jedhamu beekamu keessa jiran keessaa tokko rakkoo hojjettoonni kunneen keessa jiran yoo ibsu akkan jedha.
Carraan kun immoo erga ba'ee baay'ee turee jira. Yeroo sanitti namoonni hedduun kallattiiwwan adda addaatiin kuummaatillee rakkisaa qarshiiwwan adda addaa kan kaffaltiin duraa jedhamee yaadamu tokko jira. Namoota adda addaatirraa fudhatanii liqeeffatanii kan hidhaatti illee galantu. Maaliif carraan kun waan ba'eef yeroo dhiyoo keessatti mana arganna abdii jedhurraa kan ka'e jechuudha. Hanga har'aa wanni jijjiiramee jiru namoonni hedduun waan adda addaatiif saaxilamaniiru. Tokkoffaa baasiin yaadamneef akkasumatti immoo abdiiwwan waan biraa hojjechuudhaa qabanillee kallattii kanatti shiifti godhanii hanga ammaa ta'aa jiru. Oduuwwan adda addaatiif deemaa ture. Qophaa'aa ji'a tokkoon booda qophaa'aa ji'a lamaan booda wanta jedhaman jira. Garuu hanga ammaa wanti jijjiiramee jiru. Ammaa kana haalli qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee hojjetaan hedduun magaalaa Finfinnee kana gadhiisaa jira. Warrumti duruyyuu achi keessa jiraachaa jiru. Karaa naannaa Finfinnee kanatti. Naannaa Finfinnee kanas hoggaa jennu jalqaba duratti xiqqumaachi siqanii fakkeenyaaf kan akka galaan, kan akka duukaan mana jiraachaa tura. Jireenya achii isaan jiraachisuu dadhabee jira. Amma hanga laga Xaafotii, Caancoodhaa, Sulultaa dabalatee gama kanaan Burraayyuu, Hoolota, Sabbataa, Tajiirratti dhufee hojjetu jira. Maaliif baasuma kana geessuudhaaf namoonni hojjettoonni kun yeroo dhufan halkan ba'anii halkan galu. Karaa qofa tiraanspoortii qofa irratti karaa 4 fi hanga sa'a 5 dabarsa. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatis kana furuudhaaf mana jireenyaa hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaatis namoota amma kanaatiif carraa laadhee jira. Yeroo keessatti wanti hunduu xumuramee itti galanidha. Hanga ammaa wanti galame hin jiru. Hojjetaan waajjira Oromiyaa biraa BBC'n dubbise bulchiinsi magaalaa Finfinnee beellamirra beellamaa ta'uu dabarsuu agarraa nuuf hin kenninee jedhe. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee boru sinii kennin, har'a sinii kennin. Lafumarra osoo butamu guyyaa har'a namni waa'ee sanaa kaasu hin jiru. Oo isaan kaasan ta'eyyuu guyyaa tokkotti warri miidiyaa baay'ee qabu. Biratti kaa gaaf sana tashamakaqanii taa'u. Biyya keessatti dhalanne, biyya keessatti jiraanne keessatti televiziyoon yeroo sanatti miti kondominiyeemii amma qafoo kibrii geessu miti. Bilookota gurguddaa nama lamaaf nama tokkoof kennaa ture. Kan Oromiyaa gina handhuura Oromoo keessatti immoo kondominiyeemii taaree 42 taane kennuudhaaf sodaa fi dhoksaa fi eenyudhaan aga guyyaa har'a barumaan kan inni baafee jiru kallattii Tigraay kan dhufeef kallattii Amaaraa killiidhaaf naannoo sanaaf kan dhufeef guutummaadhaan hin qallaatamaa jiru. Barumaan rakkoo mana jireenya Finfinnee keessaa baadiyyaa irra dhuftanii godina addaatti dhuftanii hojjettan kana booda afaan isaaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo mana jireenya Finfinnee keessa sanii furriirra namoota 14,000 ta'aniif laanneerra yeroo itti jedhe nama fuuldura dhaabatee haasa'etti har'a inni boolla inni seene kondominiyeemiinis boolla inni seene haasaan sunis boolla inni seene qabnee dararuma kana dura caalu keessa jirra jechuu barbaada. Erga rakkoowwan jireenya jiraatota kana furuu fi waa dangalamee caarran bahee maaltu rakkoo ta'e? Konfiidensii dhabu, ofitti amanamuu dhabu, namaaf gabroomu bakka inni guddaan isaa isa kana lafa kiyyarratti maal qe'ee kiyyarratti maal icciitii barbaachisa eenyu sodaattas naannoo Oromiyaa keessatti handhuura Oromooti jedhee egaa itti amanee jiraate Oromiyaan faayidaa gurguddaa irraa argachuu qabdi jennee goottee egaa jirru. Kondominiyeemii amma qafoo kibriitii ga'u dhoksaa fi mooksaadhaan qaba maal icciitii barbaachifatu icciitiin isaa konfiidensii waan namni akkanumaan hordofamuu irraa kan ta'e miidiyaan irratti ka'a umurii aangoo ittiin dheeressiti yoo kanaanan tilmaama. Dhimkan irratti bulchiinsi magaalaa Finfinneetti kooppareeshinii dabarsaa manneenii argachuuf yaallee hin milkoofne. Fatooteen xumuraanii waancaa Afrikaatti hirmaatee goolii galchuun beekamtii guddoo kan argate Daawaa Hoxxeessaa kubbaa miilaan sadarkaa guddaa ga'uu barbaadaa jedhe. Taphataan gara Itoophiyaa kun godina Gujii Lixaa magaalaa Qarcaatti dhalatee guddate. Jalaal kubbaa miilaaf jecha barnoota addaan kutuu hima. Taphisaa Nageellee Booranaatti eegaluu ammayyuu itaanatti hima. Nageellee immoo waggaa sana Oromiyaa liigii taphachaa ture. Achumaan alaaluudhaan gara Nageellee Booranaatti jaatti qarshii 300 taphachaa ture yeroo jalqabaatiif. Qarcaan kun maaliin beekamti? Oomisha bunaatiin baay'ee beekamti. Warqeedhaanis baay'ee beekamti. Gurraaf muduraan hundumtu biyya keenya irratti oomisha akka xaafii, garbuu wanni baay'eedha biyya keenya akkan oomishamu. Inni guddaan immoo kan inni itti beekamtu oomisha bunaatiinidha. Kilabiin jalqaba seentee kamii eegasii hoo kilabii kam seente? Nageellee Booranaa Oromiyaa liigii achuusu taphachaa jiru. Naashinaal tiimiitti seene Direedawaa jechuudha. Achiin immoo gara Giyoorgisiitti seene Direedawaan. Giyoorgisii waggaa 2 taphadhe. Waggaa 2 booda immoo gara Adaamaa dhufe. Adaamaa waggaa 4 taphadhe. Waggaa 4 booda immoo gara Hadiyyaa Hosaanaa deeme. Hadiyyaa Hosaanaa waggaa 1 taphadheen booda amma kun Adaamaa deebi'ee Adaamaa taphachuu jira. Duratti birrii 300 naa kaffalaa turan naan jette. Meeqa faasii kaffalamu Adaamaatti? Adaamaatti amma Pirimeer Liigirra qarshiin isa guddaa kaffalamuu jira. Qarshii gaarii naa kaffalamaa jira amma. Maatiin keenya jaalatanii turanii kubbaa miilaa taphachuu
kee. Nu tiksisuu turre horii qof tiksina. Kubbaa kana akka taphannu barbaadan ture. Kubbaa kana waa baay'ee ta'eeran dikama baay'ee dikameera. Reeboo osoo hin taane bakka hanciisetti dhufanii na tumu. Licheedhaan maaliidhaan abbaan koo baay'ee akkas na tolchaa ture. Ani immoo kubbaa miila kanarraa kana dhoorgan barbaadu jettu. Hoggaa kubbaa miila kanarra na dhoorgan sagalee illee mana keessa nyaadhu. Osoo horii qofa yaasee gara moonaa deebisaa barumsa koo hin baradhaa. Na dadhabe immoo na dhoorkus dhiisuu dhiisaan jiru kubbaa kana dhiisuu dide achimmoo barumsa dhiisee jechuudha. Tole amma maatii godhattee? Maatii godhadhee jira. Ijoollee daa'ima 2 qaba. Dhiiraa waggaa 5 fi daa'ima 6-9 qaba. Galchii tokkos galchiteetta maaltu sitti dhaga'ame? Gammachuu guddaan na dhaga'ame. Sadarkaa guddaa waancaa Afrikaa jechuun sadarkaa kanarratti immoo goolii lakkoofsisuu kootiin baay'ee itti gammadee ture. Maaltu garee kana hanqate jetta? Maal taajjabde? Garee kana wanna hanqatu hin jiru. Akka taphattootaatti nuutonni baay'ee hojjechuu qabnu jira jechuudha. Nuti fiizikaalaa waliin arginu isaaniin jechuudha. Warreeta alaa waliin teekniika taphaatiin qofa malee fiizikaala irratti baay'ee hojjechuu qabna jedhee yaadaan. Karoorri kee fuulduraa maali? Kaayyoon kee maali? Karoorri kiyyaa piroofeshinaal ta'ee biyya koo bakka bu'uudhaan akka nama tokko piroofeshinaala ta'ee kubbaa miilaa koo gara duraa itti fufuu barbaada. Namoonni fakkeenyas godhachuu barbaadan jiraachuu malu tarii dargaggoota abdii akka isaan horatan akka isaan ciman addatti wanti yaaddee jira piroojeektii wayii. Akka taphataa tokkotti ijoollee baay'een akka achii akka ba'an waa barbaadu halleen irratti hirmaadhee waancaa garaagaraa dhiyeessuudhaan waggaa baay'ee boqonnaa abbaatiin piroojeektii adda addaarraan dorgommii taasisaa ture. Tole ulfaadhu guddaa galatoomne. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna.